manni qarshii 500 jettanii 200 ta'u 500 ta'u manni haa kireeffamuuf jechuudha. Okay, akkasii jechuun maal mee ummatti qabu umma dubbisu barbaada. Bira Zara irratti qabdee osoo hin ta'in akkamatti fitti selfie qabi bira taa'e. Zara. Bira taa'e akkana qabiti akka jala taa'iti wajjin. Laa ulaa Aye. Akkasi akkana. Harmee ko. Isini yaa umriin keessan illee aslaasaa kana nama masgida keessa taa'uu qabu nama mana keessa taa'ee du'aa godhachuu qabudha. Osoo hin qabaadhee akkasitti osoo isin kaa'e osoo hin qabaadhee wallahi baatirraa waan danda'u isin qarqaare natti tola. Anillee waan biyya baqaa jiruuf malee wallahi osoo hin qabaadhee guyyarraa baatirraa isin qarqaara jechuudha. Saniifuu wanta jechuu barbaadee maal hojjechuu dandeessan? Maal hojjechuu dandeessan? Takkiin immoo ijoolleen hojjettu waan ni jiranii waan dandeessan ni jira wanta isiniif banamee gurguruu dandeessan tokko. Wanni gurguruu danda'u waan eelallee gulliittiin gurgura dhanuma gulliitillee ataakiltii maamallee imanaaneffadhama rakkoon qaba malee hin argamnaan jiree kana wayyaa jireenya fooyyeffatanii buluu wayyaa rakkoon qabu hin dalagadha. Waan akkamii fa'aa dalaguu barbaaddan waan isin barbaaddan maal fa'aadhame? Biddeen tolchee gurguradha biddeen tolchee gurgura. Umrii kanaan biddeenatti ibidda keessa dhaabbattanii buustanii ulfaata ummaa koo. Maal ulfaatan ulfaatummaati argadheetiin ulfaatu. No lakkisu hin ta'u ijoolleen gurguddoon ni jirti ijoolleen umrii isaanii xiqqishoo waa hojjetanii galchuu danda'an ni jiranii. Sumayyaa malee hin jirtu tuun heerumtee baatee narra didaarii qabatte. Sumayyaa waggaa 5 gaaganaa. Ganaa waggaa 7 filkaan cabsiti tokko. Torbaami. Ilkaan isheen gadda akkas bukkisaa turte. Sumayyaa waggaa 7 ganaa isii malee jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtu? Jirra. Maakiyyee akkaawuntii fuudhiitiin mana haa barbaadanii 5,000 bor ergaan ishee. Tole hayya akkaawuntiin ganaan banamne wanti akkaawuntii ganaan banamne waan ta'eef manni gizee argamutti anillee waan danda'u qarqaare isinillee akkuma gaddatti jechuudha abdiirra galchineeti qarshii 16 oguma osuma ijaan akaru uffatas binnee fi waa hundas binnee fi harkattis kan inni jechuudha. Kanaafuu hanqa manni akka baankiin banamu hanqa qarshii 15,020 takka zaararra galchineeti asumarratti osoo isin argitanii firaashas waa hundas binnee qubachiisnaanii jechuudha. Tole? Inshaallah. Akkaawuntiin ganaa banama ganaa mattaawaqiyaan ganaa ba'aa waan ta'eef akkas godhu. Hayyee maal jettan dubame? Mee maal goona gaa'is? Maaliif jennaan qarqaarree yoo dhiisne maalleen boruudhuma laata? Wanti hubachuu qabdan tokko qarqaarree yoo dhiisne maalleen boruudhuma. Kiraa manaas kafallee ni dhuma jechuudha. Yoo waan tokko waan dalagatanii irraa harkatan yoo hin taane garuu qarqaarreen jedhamu sun galee. Ani kan waggaa tokko irraan kafalaa. Kottaaye. Manni barumsaa ganaa banamaami? Yoom banama manni barumsaa? Ganaa kana maskaraan hin bana. Bakka gaafa san Sumayyaan mana barumsaa daftaras boorsas waan dandeenyu hin binnaa fi haa barattu quraanallee haa barattu. Maatiin salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Manichi yeroo argame immoo birrii waggaa tokko irraa mana kiraa waggaa tokko irraa hin kaffala. Allahu akbar wallahi mashallah. Galatoomii lubbi. Thank you so much. Follow si deebiseen jira keessaan na barreessa yaa. Fayyina qoonte. Keessaan na barreessi mana kiraa gisee harka booroo kana zaaraan fa'aa waliin haa barbaadanii
akkas gooname inshallah ya rabbi je. Dan hundu kesan ግን በምንድን ነው የሚገባው ነው በሌቲ ቃሌ ያ የማፊ ረኮን ከውቲ በረይሰ ከይሳ አይ አካውንት ni baara konjo amma bar biddeena to koesti bidde maali ga nagargaar guys maala goonuuf meenatti maaga dal umriin isaanis nama guddaadha san goona jee dubbachuu natti ulfaate because nama guddaadha isin galee nama kuma tokko dhibbi jaan yaadan qabdan jechuudha ustaanii teessanii ilaaluu malee ዳውና ሐሳብ የሚሰጥ ሰው ካለ ማስገባት ገልቻ ይወጅራል suuqii eessatti gandu bikkuma mana kireeffatan kanatti moo Yeesaa fagoodha magaalaarraa baay'ee fagoodha. Makush. Fagaatamma. Yaa fagoodha daandiin isaa sirrii miti baajaajiin hin galu. So aniyyuu baajaajiin makaraa meeqaan keessa gale. Yoo gadi siidee kireeffannee malee. Yoo gadi siqanii kareeffatanii achitti naannoo sanatti suuqii wayii ilaallee bakka wayii ilaalle yoo kireeffatan malee hin danda'amu. Daandiin isaa tun sin argisiisee dhugaa rabbi. Yaa. Siidee kireeffanna malee hin danda'amu. Yoo gadi siidee kireeffannee malee hin danda'amu. anka isin adaamaa erga dhuftanii hanqam turtanii umma Haara ture ani. Ture urmii madheeraama asitti amma ijoollee mana gandaa galtallee asumatti ta'e isee sun mallas immoo dada'een nu jedha. Bakka gara diidama mataa udda gale urmii diidama mataa bakka. asuma jiraattan jechuudha ree Asuma jiraadha. okay amma ilaala osoo dheeraallee ta'e baachii baadiyyatti osoo deebi'e osoo achirra jiraatan amma isaan as hedduu waggaa dheeraa jiraatan erga as dhufan erga turan islaa turan achitti horiillee ta'u waan takkas ta'u bineetitu waan dandeenyu goona gin annaa mana maaliif gassiqame mana gama magaalaatti gassiqame maaliif hin laallamne አከሶያ እንደዛ ይሻላል ቀረብ ቢል ይሻላል Argama ee soqa. Manni gara magaalaan argama barkuma jechuun xiqqoo ishee maallaqni isaa ol siqa jechuudha malee hin argama manni ko. isin biyya biraa way jiraachuu barbaaddan asuma jiraachuu barbaaddanii Asuma jiraadha gara biraa jiraatuun barbaadu asuma asuma. Kun ikko Adaamaa keessaa garuu baadiyyaadha malee. Gadi siin amma godhi qabnu godhi. Gadi kuma dhibba shanii dhabna ammoo gasii. okay kuma dhibba shanii jira yoo gassiqanii haallan de gaddooni jira akkasii Beewan ne garuu. Inni argata kuma dhibba shanii argamaa godhi. hayyee bakka mee magaalatti gassiqaati akkasitti waan goonu goonaan rabbi jeeshaa Allah rabbiin waliin